Namoonni ati dura akkas hin turre nama ni iyyafattaa, namaas ni bilbiltaa, bakkeettis si arginaa. Hiriyoota kee faana bakka bashannanaas ni deemta turte. Amma garuu amalli kee akkas miti. Bakkeettis hin arginu. Maal taate? Naan jedhe. Dubartiin tokko heerumtee ulfaa'uun dura bakka barbaadde oolti, waan barbaadde uffachuu dandeessi, waan barbaadde nyaachuu dandeessi, akka barbaadde utaaltee sirbuu ni dandeessi. Garuu erga heerumtee ulfooftee booda wantoonni sun hundumtuu ni dhaabbatu. Haalli nyaata isheetii ni jijjiirama. Haalli uffannaa isheetii ni jijjiirama. Bakka hundatti argamuun ni dhaabbata. Even haalli deemsa isheetii illee ni jijjiirama. Namni kaayyoo qabu akka dubartii ulfaati. Wanta barbaade uffatee deemuu osoo danda'u kaayyoo ulfaa'ee jiru sanaaf wantoonni inni uffachuu dhiisu ni jiraata. Kanaafidha waldhabdee yookaan dubbii gabaa keessatti uumamu tokkoof naggaadeen hanqaaquu fi naggaadeen dinnichaa naasuu isaan na'an yookaan rifaatiin isaan rifaatan tokko miti. Sababni isaa